Fannaa jechaadha. Dukkana gannaa keessaa ifa birraatti kan nagaan nu ceesisne yaa Waaqa galata jechuudhaa fi kan ayyaaneffatamu ta'ee keessumattuu Oromoo biratti wanti hubatamuun isarra jiraatu eenyummaa isaa walitti dhufee kan inni ittiin calaqqisiifatudha. Biyyoonni adda addaa guyyaatti baasanii inni kaan qullaa yaa'eetii eenyummaa isaa agarsiifata. Inni kaan immoo guyyaatti moggaasee sangaadhaa wajjin wallaansoo wal qabaa oola addunyaatti ittiin beekamuudhaaf mallattoo eenyummaa taasifate jechuudha. Inni kaan immoo timaatimiidhaan warree baa oola dhoqqee keessa gangalachaa oola jechuudha eenyummaa isaa ibsuudhaaf. Namni keenya kana gowwoomsa irra hin jiraatu jechaadha. Irreessa yeroo jennu waliin ta'ee eenyummaa isaa addunyaatti kan inni ittiin beeksifatudha. Kun calaqqee guddaa mallattoo eenyummaa uummata Oromoo ta'uusaa uummanni keenya hubachuutu irra jiraata. Qaamni sagalee kana hordofullee ergaa kana hordofullee sirriitti dhageessisuu danda'utu irra jiraata. Amantii waliin qabatu, siyaasaa waliin qabatu.